amiin amiin. Du'aa inaa godhaa sheeka. Dubartii garii warri gorsu narraa fudhatanii har'a malaa mana dhagaanii. Yoo wanni akkanaan taatu jettuun narraan fudhattu ofii mallaqa gabbartii 20,000 gabbartee ani fakkeenyaaf micaa wayii jaaladhee sheeka. Aya. Yoo micaa wayii jaaladhee jedhu ani bakka mallaqa na qarqaarii naan jedhe. Aya. Mallaqa fidiyee? Mallaqa na qarqaarii naan jedhe. Aya. Mallaqa siin qarqaaru yoo warra keenya dhaqiitii yoo warra keenya dhayxee warri keenya mallaqa sirratti ol baasee 60,000 50,000 warri siin jedhe ani micaa jaaladhee jira shari'aan nayidha yookaan immoo 40,000 dabarsinaa jedhaani warra keenya dhaqii jedheen. Ayyee. Achumarraan faateen takka na jara gara galteetumaan 15,000 isiin qarqaartee 15,000 inni qarqaaree 30,000 ni kaa'idhate akkatti shari'aan kun hin ta'a. Faatee biraas jalaa fudhatee jechuudha. Ani qarqaaru dinnaan inni achi garagalee qopheessee duraa yookiin na qarqaarte isii jaaladhee isii fuudha jedhee abdii walirraa qabna jechuudha. Duraanuu oskoortaa qopheeffatee jira. Duraanuu inni kastamara lama qaba. Takkaasiis dubbisee tabiraallee dubbifate. Yoo tun diddee tana qopheesse jee. Waraqama lama qabaa jechuudha. Ajaa'iba. Akkasitti wal qarqaaranii kasinni haa godhatan. 30,000 15,000 15,000. 15,000 isi qarqaaree 15,000 isi qarqaaree 15,000 isa fidee akkasinni kaa walidhaatan. Mee kana nu balleessaa jira. Nummoo warra bultiin ijaarin miidhamaa jirra. Isaan warra mallaqa qabutti jara jedhanii mallaqa kana qarqaaree yoo bultii ijaarre bolullee bultiin teennan taatu. Dubartiin takka eega takka horumtee hamillee awwaaraatirra taa'u qabdi malee deddeemsan qabdu. Dubartiin takka miskiina mee nu dubartii warra harma jigaati eessa deemna dhiira jiraatira masruufa isa baasuu qabaa. Dubartiin immoo mallaqa nurratti ol baaftee gabbartee ofiitti horumtee nummoo warra bultiin ijaarii warra mallaqan qarqaarin ofiif qarqaartee fuudhaa jirti. Eegas immoo yoo inni nyaatee alatti gate she'ana waarii gaafannamee akkamitti irraa fudhanna mallaqamee akkamitti baafna jettee qaaditti fi qaadiin amata lama silaa yoo mallaqa fudhate kashirraa godhe isin sama biraa birrii qarqaartee horumti ammas. Warri birrii qarqaarre jedhu kun nurraa hafuu akka shari'aatitti nurraa itti himaa. أنا مود وعينا أقول أسنين. إن شاء الله يا رب سيعمل كيس خنا جيا خبري سنقافا يا رب سيعمل إن شاء الله خنا جيا. خيمانا كبري في دينجرهم إن شاء الله. خيمانا كبو رب سيعمل إن شاء الله أبشر. أكسيتي كبري سنقافا لسمي أكمتي لا ما يسنين زد أكيسين كارتسوني أك شريعة تندما. Kuma kudashan qarqaartee isin silaa hidhatanii amma kuma kudashan isaa kumni kudashan isiidha. Inta akka shari'aati. Warraaf erganii. Warraaf erganii. Isiteetuma odoo warratti himini isaan hawaalan itti ergitee inni silaa mallaqa kiyya jedhee achi fida kaa 40 godhe. Duraan dursee beektaati yoo isin aslii bidaa haaree gaffidde malee waan shari'aa keessa hin jirre malee yoommoo gartee akkanaan hin gargaaroo jette haraamummaan hin jiru immoo waan akkasii godhuun qabdu. Kana baay'ata akkatti bultii ijaaranii nu bultii nutti cufaa jirani. Silaa yoo qarqaarre inni tama bira fuudha ka deemee mallaqa biraatiin ammas. Kunoo ta'isiin uf ajjeesa jettu sun warra mallaqaa gargaaree. Warri isinitti rakkoo himatu kun hunduu warra mallaqaan bitamee rakkoo qabaa jaarsa kenna wallol meesheekota ima argitanii min gaafatan gaafi warra mallaqa isinitti himatu malee argitanii. Dhugaa kanaa hedduu sirrii. Mallaqa ima gaafatti ofiisan irraa nyaata jetti malee isiin dura itti kennitee inni irraa nyaata. Dubartii teennamee haa qaroomtu silaa she'aana waar jettee afaanitti isin qabatti mallaqa keessan odoo nikaa hin hidhatiin ufitti qabadhaa. Mallaqa keessan harkarratti qabadhaa galaati horuma jedhaani kala sooruma biyyatti ijaaran mallaqa hin qarqaarina qarqaartanii dhuftanii anan gaafatinaa jedhaani seekabas. Ammaati dhiirtii hosi dhagayan sin dhiisanii manatti biyyatti heerumaa yoo enne man hun dhiisanii. Naa dhagaanii mallaqa qarqaartee wal fuudhanii eegasii ilmoo irratti gata dubartii meeqa ilmoo gatee mana arabaa keessatti ulfaan dalagaa.
ji'a torbaan dalagaa dhiiratti fiddee dhiirti immoo irraa seera galchitee alatti gatti meeqa kam ija tiyyaan arge waan ija tiyyaan arge malee isaanirran kaa'u isaan baddaa jedhanii isaanirran kaa'u garuu ulfaan dalaydee birrii isatti fidde. Biyya alaa kana keessatti ulfaan dalaydee birrii itti fiddee yookiin inni qabame irraa gadi bu'aa isin ji'a 8 ji'a torbaan dalagattee akkasii ilmoo guddifti kunummaa maaliif hin qarqaarinaa dhiira hoo qarqaara somaa rakkoon qabu garuu amma koroona nutti dhufee rabbiin nurraa haa balleessu. Amiin amiin ayyee taate ayyee taate ayyee.